Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis waatsaappii, iimoo fi zuumiin kallattiin barachuu barbaadaniif Negaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaadan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Har'a qabadhee kan isiniif dhufe haasaa Ingiliffaa afaan Oromootiin baankii keessatti qarshii fudhachuudhaaf taasistan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee warroonni baankii keessatti hojjetan maal jedhanii isin qarshii baafachuudhaaf yogguu deemtan maal isiniin jedhu, what can I do for you today? What can I do for you today? Har'a maal siif haa dalagu isiniin jedhu. Isin immooyyuu I would like to withdraw some money from checking account. I would like to withdraw some money from checking account. Maallaqa muraasa herreega sakatta'iinsaa koo irraa baasuun barbaadetan jettuuni. Hojjetaan baankichaatis can I have your account number and your name please? Can I have your account number and your name please? Lakkoofsa herreegaa kee fi maqaa kee natti himuu dandeessaa jedhee isin gaafata. Isinis maqaa keessanii fi lakkoofsa herreegaa keessan akkaneettanii itti himtu. My name is John. My account number is 098123 My name is John. My account number is 098123 Maqaan koo John jedhama. Lakkoofsi herreegaa koo 981 12 sorry 981 23 4 jettanii lakkoofsa herreegaa keessanitti himattu. Maqaa keessanis haala kanaan itti himattu. Lakkoofsa herreegaa keessanii fi maqaa keessan waan itti himattaniif immooyyuu inni jechuudha kompiitaraan erga wantoota adda addaa ilaaleen booda maal isiniin jedha. I can see your account. You need to sign in your check in the right amount of money. I can see your account. You need to sign in your check in the right amount of money. Herreega kee arguu danda'eera. Cheekii kee irratti hamma maallaqaatirraa gara mirgaatti mallatteessi. Isinis immooyyuu alright tole jettanii deebistuu fi sana booda cheekii irratti mallatteessitu jechuudha. Cheekii keessan mallatteessitanii erga kennitanii fi booda immooyyuu inni jechuudha maallaqa sana ilaalee maal isiniin jedha. So you would like to withdraw $100 from your account. So you would like to withdraw $100 from your account. Isinis immooyyuu hamma maallaqa isin barbaaddan waan ta'eef yes please eeyyen maaloo jettuun jechuudha. Sana booda immooyyuu qarshicha laakaawee yoo isinitti kennu maal isiniin jedha. Here is your money. Maallaqni kee kinooti. Yookaan immooyyuu kinooti. Isinis thank you galatoom jettanii qarshii keessan fudhattanii deemtu jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabadhe kan fakkaata ture. Viidiyocha yoo jaalattan like godhaa. Akkasumas immooyyuu chaanalii haarawaa taatan subscribe godhaa. Nagaan ta'a. Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis waatsaappii, iimoo fi zuumiin kallattiin barachuu barbaadaniif Negaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaadan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra.
Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii. Galatooma.